Yoo harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya kan jirtu nataa keessan har'aan kana maatisii kutaa 11 unit 7.2 operation on complex number kan jedhu qabadheen dhiyaadheen jira. Barnoonni kun freshman course unit 2 complex number dhafni fayyada jechaadha. Isaallee warri kunis asumaan laaluu dandeessan jechuu sirriitti isin fayyada waan ta'eef mujulichas laaleen jira. Mujulichis koonseptiin isaa kanuma already kanuma wanti garaagarummaa qabu hin jiru jechaadha. Waan kana ta'eef YouTube kana subscribe gochuudhaan hordofuu dandeessu. Dabalataan isas bifa adda ta'een hojjechuudhaaf qophiidha. Hanga saniif isa kan hordofuu hin irraanfatina isiniin jedha. Like share gochuu hin irraanfatina please. Haa eegallu. From above exercise dura dalaynee jechaadha. Exercise kana dalaynee dabarsinee jirra. Exercise kana irraa jedha. Decision so far. Sirriitti irratti mari'annee jirra. You can write every real number r in the form of r jechuun every real number kamiyyuu r yoo ta'e r plus zero imaginary jenna. Real part dha kun imaginary part dha. This means that the set of real number is subset of what? Complex number. Set of real number jechuun subset of complex number jechuudha. Real number hunda ni caala jechuudha. Amma asirratti waan hubannu. And now the present topic above extending and operation amma laalu wanti toppikiin amma laalu maali? Addition operation jira jechuudha. Akkuma lakkoofsa kamiitu real numberiin kun maali? Hin edaanaa, hin hir'isnaa, hin baay'isna. Fakkeenyaaf 7 plus 2i 3 plus 5i akkuma lakkoofsa kamiitu ni edaana. Imaginary real party wajjin imaginary party wajjin yoo edaanu fakkeenyaaf 8 plus jennaan kana yoo walii edaanu plus 7i haala kana ta'a jechaadha. Yoo edaanu hir'isullee ni dandeenya. Yoo hir'isnu imaginary party wajjin real party wajjin 7 minus 3 maal ta'a amma yoo hir'isnu 4 plus jennaan. Kanallee yoo hir'isnu walirraa meeqa ta'a? 2 minus 5 minus 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu 4 minus 3 ta'a jechaa yoo hir'isnu. Waan hunda haala kamiin opereeshinii kamuu baay'isullee ni dandeenya, hiruullee hir'isullee ni dandeenya. Haala kamiinuu ni hojjanna jechuudha. Real imaginary complex number opereeshinii kana hundaanuu ni dalaga. Addition, subtraction, multiplication, division. The set of real number set of complex number dha. Set of real number jechuun set of complex number dha jechaadha. Haaluma saniin qo'ayyaboota afraniinuu ni hojjeta jechaadha. Fakkeenyaaf addition haa ilaallu. Addition yoo ilaalle direct hamma asirratti yeroo finnu exercise keessa deemneetiin ilaaluu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf 2 complex number z x plus y z2 a plus bi then define the sum in the difference as follows. Z waan z2 yoo walitti edaanu x fi imaginary party wajjin fakkeenyaaf kuni real party waan ta'eef real party wajjin imaginary party wajjin wali edaana jechuudha. X plus a jennaan plus jennaan akkuma san y I plus bi immoo konstaantii fudhachuu dandeenya jechuu keessaa baasne konstaantii fudhanne hojjetuu dandeenya. Kun bifa kanaan yoo hir'isnullee imaginary wajjin real party wajjin hir'ifama jechaadha. Isa kana fakkaata. Wanti nama rakkisu hin jiru. Fakkeenya example kana haa ilaallu. Fakkeenya example kana yoo ilaalle example kana irraa wanti hubannu real party wajjin imaginary 3 plus maali 3 fi 5 yoo walitti edaan 3 6 walitti edaan jechuudha. 9 dhufa plus jennaan minus 5 fi 7 waliin edaana minus 2 ta'a jechaadha. Minus 2i ta'a. Kanaafuu 9 minus 2i ta'e jechaadha. Minus plus jechaadha. Plus ta'a. Example kana yoo ilaalle jalqaba irratti maal goona? Real party wajjin imaginary party wajjin fakkeenya 3 fi 6 yoo walii edaanu 9 plus jennaan. Minus 5 fi minus 7 yoo walii edaanu 2i
dhumeera jechaadha. Isaa gadi aanullee haaluma saniin ishee tana lamaa yoo ilaalu 3 fi yoo walirraa hir'isnu 3 minus 2 meeqa ta'a? 1 ta'a. Plus jennaan minus 4 minus I minus 4 I minus I maal taati? Minasiin tun deemtatiniin lamaanuu baay'isti waan ta'eef minus 5 ta'a jechaadha. Kanaafuu minus 5 I ta'e jechaadha. Maaltu kun haala kanaan ta'e 1 minus 5 I ta'e jechaa inni suni kana fakkaata. Haaluma saniin gara gadiitti deemnee ilaaluu dandeenya. Yoo akkasuma deemnu property olii kana asirraa akkuma asirraa ilaalaa jirtan kana maal goona walumaa galatti conclude kanaan goona jechuudha. The set of complex number is closed under addition. Addition jalatti ni hojjetama jechuudha. Addition complex number is commutative. Addition complex number commutative iddoo wal jijjiirree hojjetuu ni dandeenya. Addition complex number is associative. 0 is additive in identity of element in complex number. Kun hundi isaaniitu as keessatti conclude gochuu dandeenya jechuudha. Wanti nama rakkisu hin jiru jechaadha. Akkuma lakkoofsa kamiitu for every z complex number is additive inverse is 0. Additive inverse isa 0 jechaadha. Exercise kan haalaalu gabaabinaan. Exercise kana keessatti yoo ilaalle maal jedha? Perform each of the following operation in the right answer the following in the form of a real number jedha. In the form of complex number. Complex number idhaan barreessin haala kanaan jechaadha. Isa kanaan barreessuudhaaf maal goona? Isa jalqabaa kana haa hojjennu. Fakkeenyaaf 9 under radical minus 9 jechuun maal jechuudha? Under radical minus 1 times 9 jechaadha. Under radical 9 jechaadha. Minus 1 jechuun maal jenneerra i'dha. Under radical 9 jechuun maal irre 3dha. Kanaafuu 3i ta'e jechaadha. Inni jalqabaa 3i plus jennaan. Kan itti aanu hoo 64 jechuun minus 1 radical 1 times under radical maat 64 jechuun 8 jechuudha. Kana jechuun i'dha. I times 8. Kanaafuu 8i yoo walitti edaan maal nu dhufa? 11i jechaadha. 11i nu dhufe. Inni kun 11i nu dhufe jechaadha. Kana fakkaata. Kan itti aanu biin hoo maal jedha? Kun 11i nu dhufeera sila. Biin immoo isa kana walii edaana jechaadha. Yoo walii edaanu maal goona? Imaginary real party wajjin 4 plus 2 6 ta'a. Imaginary party wajjin 5i plus minus 3i meeqa ta'a? 2i ta'a jechaadha. Plus 2i ta'a. Kana dhufa jecha deebiin isa kana dhufa. Isa asii kana 11i erga arganne maaliin kaa'e jedhee bifa kanaan kaa'e jedheemi 0 plus 11 i jennaan jechaadha. Inni eedhaaf inni biidhaaf kun haala kanaan kenne jechaadha. Isa akkasumatti c fi d illee haaluma saniin hojjetama jechuudha. Amma kasii kana hojjannee haa laallu. Kana walirraa hir'isuudha. 4 minus 2 2 5 minus 5i minus minus 3i minus in plus ol gooti. Kanaafuu 8i ta'a jechaadha. 8i bifa kamiin taa'e? Formula kanaan taa'e jechuudha. Kan itti aanullee sanuma fakkaata. Diinis hundi isaaniitu sanuma fakkaata jechuudha. Amma isaasii kanallee laaluun ni danda'ama. Isa kanallee laaluun ni danda'ama. Amma fakkeenyaaf isa kana 2 plus jennaan under radical 60 jechuun minus 1 under radical minus 1 under radical 60 jechuudha. Kana jechuun 4i 4i jechaadha. Inni kun plus 2 ni jirti as 2 plus 4i. Kan itti aanullee minus jira. Jalqaba isa san fixuu qabna. Kana jechuun 1 plus isa kana jechuun 5i dha. Bakka familiar ta'anii jechuudha. Amma irra deddeebinee hojjetuun nu barbaachisu kana lama walirraa hir'isnu 2 minus 1 2 ta'a jechaadha. 2 minus 1 jechuun 2 ta'e.
eeshi 4i minus 5 minus i ta'e kanaafuu 2 minus i nuu ta'e jechaadha. Kunoo 2 minus i isa san ta'e minus 4 minus i jechaadha. So minus i jecha kana nuu dhufe jechaadha. Ka itti aanullee haaluma saniin hojjannaa. Fakkeenyaaf isa f haa hojjannu. Isa f gaaf hojjannu maal goona i the power of 6 i kana karaa hedduun arganna jenneerra. Fakkeenyaaf bifa yuunii sarkilii kanaan haala kanaan kaa'inne as bira waan jira, as bira i jira, as bira minus waan jira, as bira minus i jira yoo jenne jalqaba irraa yoo kaanu i the power of 1 i the power of 1 maal ta'e i ta'a jenne i the power of 2 garan asirraa kaateetiniin garan i the power of 2 meeqa ta'a jenne i the power of 2 minus 1 ta'a jenne i the power of 3 minus i ta'a jenne i the power of 4 i the power of 4 meel ta'a jenne 1 ta'a jenne haaluma saniin hojjanna. I the power of 16 immoo deemee i the power of 5 maal ta'a isa kanarra dhufa i the power of 16 isa kanarra dhufa minus 1 dhufa jechaadha. Minus 1 eeshi i the power of 5 immoo maal dhufe i dhufe minus 1 plus i dha. Garuu immoo bifa salphaadhaan kana minus 1 plus i karaa ibaatiin immoo afurii hirree haftee isaa argachuu ni dandeenya. 6 4 dha yoo hirrumeeqa 1 ta'a irraa 2 dha. Kanaafuu 2 tana fudhanna jechuudha. Haftee tana fudhanna paaworii haftee tana fudhanna. Paaworii haftee yoo fudhannu i square jechuun maali minus 1 jenneen irraa minus 1 plus jennaan. 5 immoo 5 tana jechuudha. Afurii yoo hirre takka gahee hafteen meeqa hafteen takka. Kanaafuu i the power of 1 jennaan. Ka haftee san fudhanna i the power of 1 jechuun immoo akkuma dura jenne 1 dha jechaadha. I dha jechaadha. Kanaafuu i plus minus 1 plus i ta'a jechaadha. Karaa kanaan argachuu ni dandeenya. Karaan inni biraa immoo kanarratti ilaallamee isa kana hojjannee haa laallu. Karaan inni biraa fakkeenyaaf i the power of 12 jedha. I the power of 12 jechuun i the power of 2 times 6 dha. I the power of 2 jechuun maal jechuudha minus 1 dha. Sorry I the power of 2 I the power of 2 jechuun immoo minus what minus 1 dha. Minus 1 the power of 60 jechaadha. Paawuriin isaa even yoo ta'e maal ta'a positive ta'a jechaadha. Kanaafuu 1 ta'a. Eeshi kuni 1 ta'e plus jennaan. Haaluma saniin eeshi kana eeshi maal nuu ta'e inni sun 1 nuu ta'e minus jennaan. Minus achi jira waan ta'eef i the power of 60 jechuun 60 jechuun maali 2 times 8 dha. Kanaafuu i the power of 2 times 8 dha. I the power of 2 akkatti jenneeni maal kun i the power of 2 jechuun minus 1 the power of 8 dha. Kanaafuu paawuriin isaa even waan ta'eef 1 manuu ta'a jechaadha. 1 jennaan minasiin as waan jirtuufi ammallee i the power of 21 i the power of 21 jechuun immoo amma akkam goona ka guutuu fudhanna jechuu isarraa i the power of 2 times 10 times i jennaan. I takka addumatti hambisna. I the power of 2 maal nuu ta'e minus 1 the power of 10 maali 1 dha. 1 times i kanaafuu i ta'a jechaadha. 1 times i jechuun i ta'a. I jenneen kanaafuu kuni maal taatetu wal balleessiti. 1 minus 1 wal balleessiti. Kanaafuu i dha jecha. I qofatu hafe i duwwaan erga arganne i bicha erga arganne maal bifa kanaan barreessuudhaaf 0 plus i jechuun qabna jechuudha. Gaafii kamiif gaafii jiidhaaf. Eeshi ka itti aanu haaluma saniin hojjanna. Ka itti aanu gaafii kana yogguu hojjannu maal goona 9 dha mire 9 jechuun ka isaa gadi 2 9 jechuun minus 1 the power of what 4 jechuun minus 1 jechuun sila akkuma minus 1 jechuun i square jenneerra. I square isinii galana fakkaate. Square jechuun maal jenne
minus 1 jenne jechuudha. Kanaafuu isa kanatti jijjiirree times i'n takka ni jirti jechaadha. Tun uskeerii as biraa ni qabdi kun 80 plus 1 i jecha isa kana isinii galti. Kana jechuun 4 waan ta'eef 2i nuu dhufe jechaadha. Inni kun 2i nuu dhufe sababni isaa isin 4 tuni ivinii waan taateef 2i nuu dhufe. Isa kan 18 kanallee 3 fudhannee 18 jechuun immoo I times 2 times meeqa dhufaa 18 fakkeenyaaf lamaayyuu baay'isne 19 isa kana jechuun 9 jechuun 18 jechuun lama baay'isu 9 18 I square jechuun minus 1 the power of 9 jechuun 9 oodii waan ta'eef kanaafuu minus 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu minus 3 ta'ee minus 3 qofa ta'e jechuudha. Minus 1 times 3 jechuun minus 3 dha. Kanaafuu 2 minus 3 dha jechuudha. 2 minus 3 jechuun immoo bifa kanaan hin barraa'u ni jijjiirama jechuudha. 3 plus 2i jennaan jechaadha. Isa kanaaf deebiin isa kanaaf isa kana dhufee kan itti aanu ammoo gaafii lammaffaadha. Gaafii lammaffaa hogguu solvi goonu bifa kanatti jijjiiriyya x fi y barbaadi jedha. Isa kanallee haala gadii kanaan haa barbaadnu. ሁለተኛ lammaffaa aan maal jedha isa kana jedha. Isa kana inni kun maali wal qixaadha x plus y i dhaan wal qixa jedha. Jalqaba maal goona kana walii haa edaanu real party dhaan walii edaanu 3 4 plus 3 meeqa ta'a 7 ta'a jecha 7 plus jennaan imaginary party wajjin 5 minus 2 plus 2i plus 5i jechuun 3i ta'a jechaan plus 3i is equals to x plus yi dha. Okay, imaginary party wajjin 7 is equals to x 3 is equals to y dha. Kanaafuu x in kenna maali 7 dha. y in kenna 3 dha jecha xumurree jirra. Lammaffaa keessa isuma kana keessa d haa hojjennume istiraakchariin isaanii garaagarummaa qaba. Kana haa ilaallu mee lammaffaa b haa ilaallu. B yogguu ilaallu maal jedha b d 2x plus 3 into I plus 4 into y plus 4i plus 5 is equals to 0 jedha. Wanti akkasii kaaniin garaagarummaa qabu. Maal goona jalqaba i tana irra raabsina. 2xi plus 3i plus jennaan 4 tana immoo kanarra raabsina jechuudha. 4y plus 16 I plus 5 is equals to 0. Gaaf kana kan i qabu real party fi imaginary dhaan akka termiititti walii guurra jechuudha. Fakkeenyaaf isa real party imaginary party kana walii haa edaanu 2xi waan qabduuf walitti hin edaanu 3 plus 16 meeqa ta'a plus 19i plus jennaan 4 plus 5 4y plus 5 inni kun maali real party is equals to 0. Real party jalqaba irra barreessina jechaadha. 4y plus 5 plus jennaan maal barreessina 2x jenneen i akka koomaniititti fudhachuu dandeenya. 2x plus 19 into I is equals to 0 jennaan. Okay, as bira 0 tuni maali 0 plus 0i jechaadha. Complex number itti yoo jijjiirru sababni isaa real number is the set of complex number jennee waan laalleef. Kanaafuu inni asii kun maal wajjin 0 tana wajjin wal qixa jechuudha. Inni kun immoo 0 tana wajjin wal qixa. Kanaafuu 4y plus 5 is equals to 0. Gaafa gama dabarsinu y is equals to maali 4y is equals to minus 5 dha. Gama yoo dabretu minus taati jechaadha. Kanaafuu over 4 jennaan gama lachuu over 4 jennaan maal nuu dhufe y is equals to minus 5 over 4 nuu dhufe jechaadha. Gatiin y keenya isa kana nuu dhufe. Gatiin y erga isa kana nuu dhufe
gatiin itti aanu hoo maal nuu dhufaa kan jedhu inni haa ilaallume. 2x kana jechuudha 2x plus 19 is equals to 0 jenneen imaginary hojii walgaxa jennee turre jechaasitti 0 jenneeni jira. Gaaf kana yoo gama dabarsinu maayinasii ta'a jechuudha. 2x is equals to minus 19 ta'a over 2 x'n keenya maal nuu ta'e minus 19 over 2 ta'e jechaadha. Kana fakkaataa gaafin isa kanaan haa xumuru exersaayisii kana.